An waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Sabni biyya keessaaf biyya alaa jirtan hundumti keessan qulqulloota waaqayyoo taatanii kallattii adda addaarraa hojii waaqayyoos haa ta'u hojii dhuunfaa keessanii hojjechaa kan jirtan akkasuma namooti gurguddaan ijoolleen waxaatonni hojii adda addaarra jirtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessaniin isiniin jedhaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu biyya jirtan hundumaatti naannoo jirtan hundumaatti eebbifamaan isiniin jedhaa. Amma an obboleessi keessan namni waaqayyo Israa'el Bantii kan jedhamu ergaa bareedaa ergaa isin qabattaniittiin karaa dheeraa deemuu dandeessan qabadheen fuula keessan dura dhufeen jira. Kanaaf bakka jirta irra jiraattanii ituu hin nufin yeroo gabaabaa sagaleen dabarsu akkasin nufii tokko malee dhageessan jaalala waaqayyoodhaan isin gaafadhaa. Egaatii daqiiqaa muraasaa dubbii waaqayyo dubbadhu kanaafi daqiiqaa tokko kan hin caalleen waaqayyoon kadhachuu barbaada. Isa fuuldura sagalee waaqayyoo keessaatii sagalee waaqayyoo keessaatii Iyyaasuu boqonnaa 6 sagalee jiruun dubbachuu barbaada, dubbisuu barbaada. Iyyaasuu boqonnaa macaafa Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee isa jiruun dubbisuu barbaada. Sababii Israa'elootaaf barri karri mandaraa Yerikoo jabaatee cufamee ture. Namni isa keessaa gadi hin ba'u, isattis ol hin galu ture. Waaqayyo yommus Iyyaasuudhaan ilaa an Yerikoo mootii isaaf loltoota isaa warra jajjaboo wajjin harka kee keessa nan buuseera. Ati namoota mi'a lolaa hidhatan wajjin mandaricha guyyaatti si'a tokko naanna'i, guyyaa 6 akkuma kana godhi. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sababii Israa'elootaaf karri mandara Yerikoo jabaatee cufamee ture. Namni isa keessaa gadi hin ba'u, isattis ol hin galu ture. Waaqayyo yommus Iyyaasuudhaan ilaa ani Yerikoo mootii isaaf loltoota isaa warra jajjaboo wajjin harka kee keessa buuseera. Sagalee jedhamuti iddoo kanatti ilaalla. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Kadhan yaa waaqayyo abbaa keenyaaf gooftaa keenya gargaarsa keef gaarummaa kee hundumaaf maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Jaalala kee taanaan gooftaa nu gargaartee nu eeddee fuula kee dura akka dhaaban fuula kee dura teenyee yaa waaqayyo sagalee kee akka dubban carraan akkasii waan nu laatameef waan na gargaarteef maqaan kee haa eebbifamu. Akkuma kanallee si dhaga'uudhaaf kallattii adda addaarraa gurra isaanii banatanii gara kee dhaggeeffachaa warra jiran hundumaaf galanni siif haa ta'u. Amma immoo yaa waaqayyo sin kadhadhaa sagalee kana akka dhageenyuuf yaa waaqayyo akkati nu gargaartu barraa'ee si kadhadha. Ergaan diinaa maqaa Yesuusiin karaaf jireenya keenyarraa kan hidhame akka inni ta'u barraa'ee si kadhadha. Yaa waaqayyo ati nu gargaari, nu wajjin ta'i, galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu maqaa Yesuusiin. Ameen. Gooftaaf galanna ta'u. Iddoo kana irratti egaatii sagalee gabaabaan dubbadhu waa'ee seenaa macaafa Iyyaasuu namoonni baay'een keessan beektu jedhee yaada. Macaafa Iyyaasuu gaafa ilaaltan Iyyaasuu ilma Nuun jedhama. Iyyaasuun ilma Nuun kuni jalqabuma gaafa ka'u Museedhaaf tajaajilaa akka inni ta'u, gargaaraa akka inni ta'u, Musee duukaa deemee haala akka inni mijeessuuf nama waamamedha. Kana keessatti egaatii Museen waggaa dheeraa nama kanatti fayyadamee hojii waaqayyoo walii wajjin deemanii akka hojjetan, akka inni isa gargaaru, akka inni isaa wajjin deemu, akka inni yeroo baay'ee bu'aa bahii jiru hundumaa keessatti isaa wajjin deemuu fi Iyyaasuun nama inni itti fayyadamee darbe keessaatii nama tokkodha. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kana keessatti
adeemsa adeemamu adeemsa baay'ee ture. Isa kana baay'inaan isinitti dubbachuu ennaan dhiiseyyuu bara Iyyaasuun Waaqayyoo hojii haaraa ittiin hojjechuudhaaf ka'uuf jedhu kana keessatti garbicha Waaqayyoo Museetu du'eedha macaafni qulqulluun. Garbichi Waaqayyoo Museen gaafa lubbuudhaan darbu Waaqayyoo isa jalqabaa kan inni barbaadu eenyuun ture? Iyyaasuu ture. Iyyaasuudhaan yaa Iyyaasu ka'e jedha boqonnaa tokkorra gaafa dhattee ilaaltan. Iyyaasu ka'e biyya Waaqayyoo garbicha koo Museetti dubbate hundumaa situ dhaqee dhaalchisa, saba Israa'eliin situ dhaqee dhaalchisaati ati ka'e jedheetu Iyyaasuu dadammasa ture. Iyyaasuun sana keessatti baay'ee nama fedhii qabuun turre, baay'ee nama sodaatuuf nama yaadda'u ture. Boqonnaa tokkorra gaafa dhattee ilaaltan. Boqonnaa tokko kanarratti Waaqayyoo ansi wajjinan ta'a kanaafi ka'i ittiin jedha ture. Waaqayyoo boqonnaa tokko kanarratti Waaqayyoof Iyyaasuun mormii guddaan gaafa isaan gidduu galuu argina. Waaqayyoof Iyyaasuun mormii guddaa edda isaan gidduu galee booda Iyyaasuun Waaqayyo wajjin olii galuu isaa mirkaneessu achitti. Boqonnaa lamarra immoo gaafa dhattanii ilaaltan boqonnaan lama immoo yerootti sabni Israa'elii fi Iyyaasuu gidduu rakkinni jiru dhumee sabni Israa'elii fi Iyyaasuun yeroo isaan itti olii galan Waaqayyo si wajjin haa ta'u duwwaa maleessaati nuyi si wajjin taana si gargaarra yeroo warri Israa'el jedhan argina. Boqonnaa sadii irratti egaatii Waaqayyo hojii jalqabee of qulleessaa boryoona dinqiin isin gidduudha itti hojjedhaa jedhee Waaqayyo kakuu haaraa akka inni itti luboota hiriirfatee luboota fudhatee adeemu yeroo Waaqayyo itti dubbatu ture. Kana hundumaa darbee boqonnaan afur boqonnaan shan akka kanatti itti fufee boqonnaa ja'arra gaafa gaamu dubbiin amma dubbachuu barbaadu Waaqayyo Iyyaarkoo dhaalchisuudhaaf yeroonni akeeka haaraa fuula Iyyaasuu duratti akeeku Waaqayyoo iddoo kanarratti dubbata. Akeeka haaraa, adeemsa haaraa, hojii haaraa dhaxxanii biyya Iyyaarkoo jedhamtu dhaaltuuti. Hedheetu kaleessa dheengadatti dubbachaa ture. Boqonnaa sadii keessatti boqonnaa afur keessatti shaakala isaan shaakalanii darban deemsa isaan deemuun irra jiraatu akka isaan deeman Waaqayyotti hedheetti dubbate booda boqonnaa ja'a kanarratti dhaxxanii magaalaa Iyyaarkoo magaalaa dhaalamuun irra hin jiraanne tokko dhaxxanii dhaaltuuti kaattiin jedhe. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Magaalaa dhaalamuun irra hin jiraan, magaalaa jabduu, magaalaa dhaalamuun irra hin jiraan, magaalaa ulfaattuu, sabni kamillee dhaqeetti bu'ee dhaaluun isaa kan itti ulfaatu, magaalaa baay'ee rakkistuu tokkotu jira. Dhaxxee dhaaltaati kan ittiin jedhe Waaqayyo. Sanaan booda Iyyaasuun akka Waaqayyotti dubbatetti irraa jalaan waan hojjetamuun irra jiraatu. Adeemsa deemamuun irra jiraatu yeroo inni adeemu jalqabu argina. Iddoo kanarratti egaati isa Waaqayyo akeekkachiisa guddaa gaafatti laatu maalittiin jedha boqonnaa ja'a lakkoofsa tokko irratti sababii Israa'elootaaf karri mandara Iyyaarkoo jabaatee cufamee ture. Sababii Israa'elootaaf Israa'elootni akka dhaqanitti ol hin galleef, Israa'elooti dhaqanii akka isaan hin dhaalleef, Israa'elooti dhaqanii akka isaan itti makamanii hojii Waaqayyoo isaan irraa qabu akka hin hojjenneef karri Iyyaarkoodhaa jabaatee cufamee ture. Kanaaf warri Iyyaarkoo keessa jiran jajjaboonni Iyyaarkoo keessa turan, warri gurguddoonni Iyyaarkoo keessa turan, beektonni Iyyaarkoo keessa turan gadis hin ba'an olis hin seenan turan jira macaafni qulqulluun. Kanaaf edha Waaqayyoo iddoo kanatti gaafa dhaqee dubbatu Waaqayyo yommuu jedhe Iyyaasuudhaan elaa ani Iyyaarkoo mootii isaaf loltoota isaa warra jajjaboo wajjin harka kee keessa buuseeratti. Iyyaarkoo mootii isaaniitiif warra jajjaboo achi keessa jiran harka kee keessa buuseera. Kanaaf maal godhi ittiin jedha dhaqii guyyaa tokko akkasittiin magaalattii naannaa akka godha, guyyaa lamaffaa akka godha, guyyaa sadaffaa akka godha, amma guyyaa torbaatti waan isaan adeemsa isaan adeemuun irra jiraatanitti. Iyyaasuun faa hojii kana hojjetan. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Egaatii hojii kana hojjechuu duwwaa miti. Adeemsa isaan Rahaab ejjituu wajjin adeemanii dhaqanii hojjetan baay'ee kan isin dhibu. Rahaab ejjituun achi keessa jirti.
Rahaab ejjituun gaafa isaan basaasa namoota ergan Rahaab ejjituun qabdeetu dhossiteedha macaafni qulqulluun. Hin kaawwatte gola keessa kaawwatteetu as hin dhufne jarreen kunoo as hin dhufne dhaqaatii bakkee irra barbaadaa jettee orraa Yariikoo keessa jiranitti himti turte. Kana duwwaa miti, kana duwwaa miti, kana duwwaa miti. Iyyaasuun faamma dhumaatti adeemu akka isaan irra jiraatu qabxii isa duraa kan hojjete tokko dubartii ejjituu kana haa ta'u malee achi keessaas namoonni sodaa gurguddaadhaan dubartiin ejjituun kun akkana jette durumaayyuu isin dhageenyeerra akka Waaqayyo isin wajjin jiru akka Waaqayyo isin geggeessu akka Waaqayyo hojii gurguddaa isin hojjetu akka Waaqayyo magaalaa kana isin dhaalchisuudhaaf ka'e oduu dhageenyeerra kanaaf kottaa ittee dhossite. Maqaan Gooftaa bara baraan eebbifamu. Kanaaf maal jechuun barbaadan? Maal jechuun barbaadan? Hojii kana yookaas mandara Iyyaarkoo kana keessa galanii akka isaan dhaalaniif waan sadiitu ta'e. Inni tokkoffaan karaa adeemuun hin danda'amne tokko Waaqayyo isaan deemsise. Iyyaasuufa karaa Waaqayyo karaa adeemamuun hin danda'amne warri Iyyaarkoo dhaaluun hin danda'amu ture. Magaalattii dhaaluun hin danda'amu ture. Karrichi baay'ee cimaa ture. Itti galuunsaa baay'ee cimaa ture. Baay'ee cimaa ture waan salphaan ture. Karaa adeemamuun hin danda'amne tokko deemsise Waaqayyo. Kanaaf har'a waan siin jedha. Karaa adeemamuun hin danda'amne Waaqayyo si adeemsisa. Hojii hojjechuun hin danda'amne Waaqayyo si hojjechiisa. Mul'ata itti seenamee dhaalamuun hin danda'amne tokko si dhaalchisa Waaqayyo. Inni lammaffaan waan dhaalamuun hin danda'amne tokko dhaalchise Waaqayyo. Karaa adeemamuun hin danda'amne tokko edda deemsisee booda itti galchee magaalaan Iyyaarikoo akka isheen dhaalamtu goosise Waaqayyo. Akka isheen dhaalamtu goosise. Kanaaf waan dhaalamuun hin danda'amne tokko har'a ganama kana Waaqayyo si dhaalchisa. Har'a ganama kana waan dhaalamuun hin danda'amne kaabarra ta'uu danda'a, kibbarra ta'uu danda'a, baharra ta'uu danda'a, lixarra ta'uu danda'a, giddugaleessa magaalaa kanaa ta'uu danda'a, biyya bakkeerra ta'uu danda'a, iddoo adda addaarra ta'uu danda'a. Waan dhaalamuun hin danda'amne tokko garuu Waaqayyo irraa kaasee si dhaalchisuu jalqaba. Mana keef ta'uu danda'a, dhuunfaa keef ta'uu danda'a, biyya keef ta'uu danda'a, ofii keef ta'uu danda'a. Garuu waan dhaalamuun hin danda'amne tokko Waaqayyoon si dhaalchisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iyyaasuun fa'aa dhaala guddaa tokko keessa yeroo isaan galan argina. Magaalaa Iyyaarkoo yeroo isaan dhaalan argina. Magaalaa dhaalamuun hin danda'amne, biyya dhaalamuun hin danda'amne, gurguddoonni kan keessatti baay'atan, jajjaboonni kan keessatti baay'atan, beektonni adda addaa kan keessatti baay'atan, magaalattii akka isheen harka Iyyaasuu fa'aa keessa galtu Waaqayyo taasise. Inni sadaffaaf inni dhumaadhaa. Diina mo'amuun hin danda'amne. Diina mo'uunsaa hin danda'amne tokko Waaqayyo dhaalchise Iyyaasuu fa'aa. Mee akka isaan dhufanii magaalaa kana galan ilaalla. Mee akka isaan dhufanii mandara kana qabatan ilaalla. Mee akka isaan as seenan ilaalla jedhanii namoota jabaatanii dhaabatanii warra Israa'eliin eegan Waaqayyo dabarsee harka isaanitti gaafan laatu argina. Kanaaf warra diina keetii mo'uun hin danda'amne tokko Waaqayyo si moosisa. Waan mo'uun hin danda'amne. Waan mo'uun hin danda'amne tokko Waaqayyo si moosisa. Isaayaas boqonnaa 43 irra gaafa dhaxxanii ilaaltan maal jedha? Yaa Yaaqoob ati siyaa Israa'el hin sodaatin. Ati kan koo jedhee maqaa kee si waameera. Ati bishaan keessa naa deemte bishaan isin nyaatu. Abidda keessa naa deemte abiddi isin gubu ittiin jedha Waaqayyo. Kana jechuun maal jechuudha? Waan hin danda'amne tokko, wanta hin dhaalama jedhamee hin danda'amne yaadamne tokko, waan mo'uunsaa hin danda'amne tokko, waan ce'uunsaa hin danda'amne tokko, waan itti darbuun hin danda'amne tokko ittan si dabarsaa ittiin jedha Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo waan mo'uun hin danda'amne tokko si moosisa. Kallattii irra jirtu irratti har'a ergaa sagalee kana dhageesse kaasee waan mo'uun hin danda'amne tokko moota. Waan itti darbuun hin danda'amne tokko itti darbita. Waan ce'uun hin danda'amne tokko ceeta. Waan argachuun hin danda'amne tokko Waaqayyo si argachiisa. Kun Waaqayyo afaan Waaqayyootiin waan dubbatamee harka kee keessa galu ta'a. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Kanaaf
warra Israa'eliin warra Iyyaasuufa Waaqayyo akka kanatti Iyyaarkoo harka isaanii keessa gaafa inni galchu argina. Arras kanatu ta'a. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Isa tokkoffaa maaltu ta'a? Karaa deemamuun hin danda'amne si adeemsisa. Inni lammaffaan maaltu ta'a? Waan dhaalamuun hin danda'amne si dhaalchisa. Inni sadaffaan maaltu ta'a? Waan mo'amuun hin danda'amne tokko si moosisa. Hin kadhanne. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaaf gooftaa keenya ergaa kana waan nu laatteef waan nu dhageessifteef galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo sagalee kana erga dhageenye kaafne mana keenya keessatti karaa keenya irratti jireenya keenya keessatti waan haaraa sagalee haaraa adeemsa haaraa hojii haaraa dhaala haaraa mo'uu haaraa karaa keenya irratti akkati gootuu madaraa hidheensi kadhadha. Yaa Waaqayyo waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Kallattii adda addaarra namoonni dhiphachaa jeeqamaa jiran sagalee kanaan maqaa Yesuusiin fayyan. Sagalee kanaan karaan isaanii haa qajeelu. Sagalee kanaan adeemsi isaaniif asirratu waan gootuuf si haa galatu. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Maqaan kee haa kabajamu. Galanni guddaan siif haa ta'u. Biyya laabbilee akka isaarra ta'anii warra dhaggeeffatan hundumaa sagaleen kun akka bira ga'een waan haaraan isaaniif haa ta'u. Adeemsi haaraan isaaniif haa ta'u. Hojii haaraan isaaniif haa ta'u. Hin goota si haa galatu. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Eebbifama. Waaqayyo gooftaan baraaf jireenya keessan eebbisu. Sagalee kana yuutuubii ifa kakuu haaraa TV jedhamurra galtanii gaafa dhaggeeffattan yoo isinitti tole sheer gochuu dandeessu, yoo isinitti tole laayik gochuu dandeessu, yoo isinitti tole sabskiraayib gochuu dandeessu, yoo isinitti tole immoo koomentii illee nu erguu dandeessu. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Nagaan Waaqayyo isin wajjin haa ta'u bakka jirtanitti eebbifamaan isiniin jedha maqaa Yesuusiin.